Play Store irra deemuudhaan appilikeeshinii ajaa'ibaa takka buufadhaa. Akka TikTokiitti viidiyoo keessan share godhuun, like godhuun, comment, follow wal taasisuun viidiyoo walii ilaaluudhaan kan isin kaffalu. Innis ZikTak jedhama. ZikTak tan jedhamtu dhaqxanii barreessitanii search gootu, install gootu jechuudha. Ammaan install ajajee jira. ZikTakiin tana fakkaatti. Viidiyoo kana hanga xumuraatti hordofaa. Akkamitti akka TikTokiitti viidiyoo ilaaluudhaan galii dabalataa akka argannu. TikTokiin viidiyoo ilaaluun hin kaffalu, laayikii gochuun, sheer gochuun hin kaffalu. Kana irratti garuu kaffaltii gaarii arganna. Akkamitti arganna kan jedhu hanga xumuraatti nafaana bu'aan affeerraa kooti. Egaa haala kanaan erga nuu bu'ee booda open jennaani, open tuqnaa. Gara keessaa seenna jechuudha open tuqnee. Haala kanaan nuu fida. Iddoo Google wajjin wal qunnamsiisaa jedhu kana tuqnaa. Iimeela keenya wal qunnamsiisna jechuudha. Iimeela barbaaddan filattanii iimeela barbaaddanii wal qunnamsiistu. Filannoowwan iimeela hedduu yoo qabaattan isinii fida, yoo tokkocha qabaattan tokkochuma qabdan isinii fida jechuudha. Mee Google wajjin wal qunnamsiisaa jira. Wal qunnamsiisnee walitti deebina. Egaa kunoo akkatti Google isin qabdan hunda isinii fida jechuudha. Mee kanaan connect godha. Haala salphaadhaan haa ilaallu. Connect with Khalil Arab jedheeni jira. @21@gmail.com jedheeni. Amma asitti immoo maqaa moggaasaa kennaaf isiniin jedha. Inni maal isinii kaaya? Aatii isa isinii kaaya. Isin asuma gadi tuqxanii barreessuu qofa. Akkuma gadi tuqxaniin maal barreessitanii moggaasa maqaa kennituuf jechuudha. Aat jecheedhu immoo eenyutu isinii fida? Saayiticha isinii fida. Kunoo gadi tuqee amma maqaa moggaasa kennaaf. Ani amma eenyu jedhaani? Harboor. Harboor jedhaan jechuudha. Harboor. Sadii. Harboor isa kana godhame. Yoo kanaan dide immoo maal godha? Irra deebi'ee ammallee maal godha? Harboor jedhee kennaaf moggaasa maqaa. Qubee xixiqqoolee malee hin fudhatu. Harboor jedheeni jira. Amma already narraa fudhatee jira jechuudha. Erga maqaa barreesse booda eessa bira tuqa? Iddoo dan jettu tuqa jechuudha. Kun iddoo kana dhufee barreeffama irratti dan yookiin immoo next tuqa jechuudha. Next jedheeni walumaan kireeta goonaa ilaallu. Waanuma haala kanaan galmooftaniif qofa jechuudha. Maal isinii kenna? 50 isinii kenna. Kunoo sign in reward 50 isinii kenna. Asirratti immoo referral koodii yoo galchitan namicha isin affeere kanallee badhaasa 50 kennaaf jechuudha. Referral koodii eessa argan kan jedhuuf descriptionii kiyya jala dhaqxanii YouTube jala ni argattu jechuudha koodicha. YouTube kiyya jala description jala isiniif kaaya waan ta'eef. Fakkeenyaaf kun koodii nama naaf affeereeti. Mee amma kallattiin koodii guute asitti maal jedhaan let's enjoy kan jedhu tuqxan jechuudha. Ergasii tana tuqxanii booda kallattumaan garam isin geessa? Kallattumaan gara saayitii keessaa isin geessa. Okay, I agree jettanii isii tana tuqxu. Waliigallee jechuudha isii gad tuqxanii. Seera isaatiin poolisii isaatiin waliigallee jechuudha. Okay, I agree tuqxu. Erga tuqxanii booda viidiyoottan akkatti isinii fida. Viidiyoottan inni isinii fidu kana tokko tokko isaatiin ilaalaa galiitti argattu jechuudha. Fakkeenya viidiyoo kana fide. Argitanii like goona jechuudha. Viidiyoo inni fide kana like yoo goonu galii arganna. As biratti garuu viidiyoo laayikii osoo hin godhin dursa maal ilaaltanii isii tana sakandiin tun lakkoofsi inni asitti isinii kenne kuni dhumachuu qaba yoo inni dhumate jechuudha. Kan kooyinii badhaasa argataa deemtan. Kooyinii kana walitti qabdanii isiin akka bulee jirtun yoo naannofte walgeette badhaasa argattu jechuudha. Kunoo laayik godhee jira. Foolollee gootanii. Egaa amma akkam goonaa iddoo tana dhufne fooloo goonaa. Foolootti aanee immoo maal goonaa? Koomentii kennaaf jechuudha. Viidiyoo maxxansuu dandeenya. Viidiyoo waraabnee maxxansuu dandeenya. Haala salphaan viidiyoo iddoo mallattoo eda'u san tuquudhaan viidiyoo waraabuu dandeenya yookiin ka keessaa qabnu maxxansuu dandeenya jechuudha. Mee ka keessaa qabu haa maxxansu. Ka keessaa qabu keessaa viidiyoo tokko calliseetuma fidee haa maxxansu.
viidiyoo kana haa maxxansuume. Viidiyoo kana fidee haa maxxansu waliin ilaalla yookiin immoo viidiyoo isa kan maxxansaa viidiyoo gabaabduu takka isii tana haa maxxansuume calliseetu. Kunoo viidiyoo kana maxxansee ilaalee in ta'a jedhee raayitaa godhamu. As biratti raayit godha jechuudha. Viidiyoo maxxansuun isinii kaffalaa. Viidiyoo ilaaluun isinii kaffalaa. Laayik gochuun isinii kaffalaa. Akkuma san viidiyoo namaa dhaqxanii yookiin immoo akkaawuntii namaa dhaqxanii fooloo gochuun isinii kaffalaa. Koiniiwwan kanneen walitti guurtanii akkamitti baaftanii USDT yookiin immoo Bitcoin jijjiirtanii ergasii immoo next kan jedhu tuqxu. Ergasii immoo maximum character jedha asitti kunu. Itoophiyaa. Amma asitti waa'ee sanii irraa Beauty Travel Nature hin filattan jechuudha. Waa'ee maalii akka ta'e. Drama, life, cooking, language, movie, drama, music, dance, animals, fashion, travel, beauty. Beauty keessatti haa guunnu. Garuu wantichi hojiidha waan ta'eef cooking, lifestyle keessa guuta. Upload jedhaani. Iddoo kana tuqa jechuudha. Egaa maxxansee xumuree jira. Amma mee kan akkuma naa dhufeen fooloo haa godhu calliseetumaan. Maaliif nama tokko fooloo gootan namichi sunillee fooloo isinii godha. Laayikii illee haa godhu iddoo kanatti. Akkuma laayikii fi fooloo gootanii namni illee fooloo laayikii isinii godha jechuudha. Laayikii gootu gadi buutanii fooloo taasistu. Koinii argataa deemtu jechuudha. Fooloo fi laayikii irratti. Haaluma kanaan mee iddoo kana haa tuqu maaltu jira? In ilaalla gara maalii deebinee profaayilii kennaa deebine jechuudha. Profaayilii irratti deebinee tokko tokko isaatiin fooloo 3 godhee jira. Viidiyoo tokko maxxansee jira. Argitaniimi? Akkuma san immootu koomentii, laayikii, seevdii hunda isaa tokko tokko ni hima jechuudha. Ergas booda akkam goonaa hoom irra dhufne ilaallame. Hoom ka jedhu bira dhufne ilaalla. Hanga nuu banuuf ni eegna. Akkuma san waaletii bira dhufne iddoo waaletii tanaa tuqnu iddoo mallaqa inni itti ilaallu jechuudha. Hangumaan amma tuqe tanaaf hangam akka naa kenne hangam akka kunoo 35 naa kenne jechuudha. 35 argadhee jira. Ziik 36 jechuudha. 35 ziik 35 argadhee jira. Followed laayikii irraa fooloo irraa 3 laayikii irraa takka followed irraa 3 ammallee laayikii irraa takka 3 fooloo gootan 3 isinii kenna. Akkuma san jechuudha nama fooloo godhaa ooltan kunoo galmaa'uudhaaf 50 naa kenne walitti hidhamte jechuudha. Amma tuun dhufteetiin 35 jedha walii galatti saantima doolaara 0.03 doolaar hanguma amma isinitti agarsiisuuf viidiyoo waraabuuf godhette kanatti jechuudha. Doolaara saantimii 3 argadhee jira. Egaa mee amma xiqqoo dalageetiin deebi'ee viidiyoo muraasa fooloo akkaawuntii muraasa godhee dhufe amma walitti deebine jechuudha. ERC20 dhaan kabaaftanii swap gootaniiti jechuudha. Eegasii gara USDT gara Bitcoinii yookiin immoo gara kaardii moobaayilaa yookiin immoo gara mallaqaa baankii birrii biyya fayyadamtaniitti ka deebistan jechuudha. Amma meeqa qabaa meeqa godhee dhufee hangam baalaansiin kun naaf ga'e kan jedhu immoo waliin ilaalla jechuudha. Namoonni immoo dhaqanii yoo achi laayikii naa godhan namoonni yoo laayikii naa jijjiiran hangam akka ta'us waliin ilaalla jechuudha. Kan duratti san guutuu isaa waaletii kiyyarraa garam godhe jechuudha. Kunoo saantima duwwaa 3 ka ture san hunda isaatu dhaqee laayikii godhee ni jira jechuudha. Ziikii tana xumuree jira. Amma haala kanaan hojjechuun viidiyoottan namaa laayik gochuun viidiyoo namaa ilaaluun galii dabalataa argachuu dandeenya. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jedhaa. Gara hoomii kana deebi'ee waan tokko tokko ilaallaa. As bira dhufnee profaayilirra waan tokko tokko ilaallaa. Haala kanaan hojjennee galii dabalataa argachuu dandeenya jechuudha. Waaletii keessa dhaqneetiin immoo akkaawuntii keenya cheekii gochuu dandeenya jechuudha. Horaa bulaa isin jaaladha isin kabajaa kunoo kanan laayikii godhee fi kanan fooloo godhe jechuudha. Profaayila keenya akkamitti edit goona yoo jettan as bira tuqxan iskibirtoo tana
ergasii immoo suuraa barbaaddan olooftanii. Suuraan an barbaadu suuraa isa kana ni tuqaa. Kallattumaan eessa dhaqa jechuudha. Profaayilii irra naa dhufa jechuudha suurichi. Kunoo profaayiliin kiyya jijjiiramee jira, maqaan Harboor jedha. Haala kanaan jechuudha ka siitingii keenya sirreeffanna. Nama affeeruu akkamitti dandeenya kan jedhuuf iddoo kana tuqxanii jalqaba waaleetii tuqxu. Ergasii immoo iddoo pilaas kana tuqxu. Egaa immoo koodii kana namaaf ergitu jechuudha. Yookiin immoo share with my friend kan jedhu kana gad tuqxanii al tokko haa tuqnume. Kooppii jenneeni kallattiin kara barbaadanitti ergaa jedha kuno. Mee an kallattiin kara guruupii telegiraama kiyyaatti erga waliin haa hordofnu hanga xumuraatti. Garee telegiraamaa bira nageessee garee barbaadu irratti gadhiisamee garee aappii waa'ee hojii jedhu kan irratti gadi haa dhiisu seendi jedhaani. Kuno linkichi as dhufee jira jechuudha. Haala salphaan namni kamiyyuu argachuu danda'a. Asii fuudhee garuu eessa kaa'aa diskiripshinii yuutuubii kiyyaa jala isinii kaa'aa jechuudha linkii kana. Linkii kana guutumatti kooppii godhaa. Diskiripshinii linkii kanaa jechuudha. Eessa kaa'aa garee telegiraamaa kiyya jala yookiin immoo diskiripshinii yuutuubii kiyya jala isinii kaa'aa. Akkuma san inni kun hoo maalii yoo jettan linkii galmee kiyya jechuudha. Yeroo galmooftan bakka an duratti guute san riifiraalii guutaa jedhu san isa kana guuttan. Namni kamiyyuu iddoo riifiraal jedhu san isii tana guuttan. Isii tokko DNAPFNU jedhu kana guuttu 50 argattan jechuudha. Boonasii badhaas 50 argattanii ziik 50 argattan jechuudha. Kooppii godhee isii tanallee eessa isinii kaa'aa diskiripshinii jala isinii kaa'aa jechuudha. Kooppii ta'ettu hin tuqaa. Diskiripshinii jala isinii kaa'aa jechuudha. Haala salphaadhaan iddoon kooppii jettu tana qofa tuquun. Kunoo kooppii jedha asitti. Inni kun maali kan jedhuuf dhaqxanii tuqxanii ilaalame al tokko gadi tuqnaa. Egaa maal nuu fidaa? Receive 10 Zik every day for watching video for 10 minutes jedha. Zik isinii ergaa waan viidiyoo daawwattaniif jedha. Guyyaa guyyaan Zikii 10 ilaala. Amma tuqee hin jiru. Kanas tuqee hin jiru. Plus ta'e karraa maal ta'e jechuudha. Kurnanuu naa seenee jira. Guyyaa guyyaan jechuudha viidiyoo waan daawwattaniif. Fakkeenya viidiyoo kana waan daawwanneef nuuf kaffaluu danda'a. Mee haa eeynu haa ilaallu viidiyoo tokko bannee jechuudha. Haaluma kanaan viidiyoo ilaaluudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Guyyaa guyyaan Zikii 10 argachuu dandeenya. Waan fooloo walii gooneef, waan laayikii walii gooneef, waan viidiyoo walii ilaalleef akkuma san asitti fooloo laayikii viidiyoo ilaaluun galii arganna jechuudha. Ulfaadhaa horaa bulaa. Yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniif sheer godhaa. Egaa hordoftoota hin qaalii kabajamuuf jaalatamoo Ziktookiin gadi buufadhaa fayyadama. Ziktookiin gadi buufattanii kallattumaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ziktookiin gadi buufachuuf kallattiin gara pileestoorii seentu. Pileestoorii keessa dhaqxanii iddoo pileestoorii jedhu hin tuqxu. Erga tuqxanii booda sarchi baarii irratti Ziktook jettanii barreessitu. Erga barreessitanii booda sarchi gootu. Erga sarchi gootanii booda isinii dhufa jechuudha. Isin instaal gootanii ani waan dura keessaa qabuuf oopennaan jedha jechuudha. Haala kanaan buufadhaa fayyadamaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee hiriyoottan keessaniif sheer godhaa. Tiiktookii lammaffaa jechuudha. Tiiktookii mafakkaataa akkuma tiiktookiitti hojiin isaa hunduu laayik, sheer, kooment godhuudhaan akkuma isaan fooloo godhuun galii dabalataa argadhaa. Yoo isinitti tole viidiyoo kan hiriyoottan keessaniif sheer gochuun yaada qeeqa komii qabdan hunda diskiripshinii jala dhaquun naqunnamaa isiniin jedhaa. Warroonni gara tiiktookiitiin naqunnamuu barbaaddan tiiktookii Harboor miidiyaa jedhuun naqunnamaa.